Haay akkam jirtu hizbii keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Fayyaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a hizbii keenya waan ajaa'ibaati ayyaanni darbe yeroo ayyaanni darbe kana hojiin inni dhumaa inni baay'ee ulfaatan meeshaa dhiquudha. Egaa meeshaa kana addanatti walitti qabee keessummaatu baay'ata yeroo ayyaana. Keessummaanis hin baay'atan maatis baay'ee qabna. Gammachuus illee ayyaana kanarratti gammachuu qabna. Innis gaafa sanbata guddaa gaafuma ayyaanaa sanaa kan obboleessa keenyaa deesse jechuudha. Sanaan wal qabatee maatiin baadiyyaa maatiin magaalaa akka jirutti wal keessa ture. Waliin nyaachaa waliin dhugaa waliin gammadaa turre. Haa ta'u malee egaa ishis bakka sanatti deemnee ilaaluurraan kan ka'e manatti hin deebine jechuudha. Akkuma nyaanni dhugnee gammannu ishii biras guyyaa ayyaanaa jechuudha. Wixatas sanbatas ishii biratti argamuun dirqama. Kanaaf egaa manatti egaa deebi'ee wantoota ayyaanaa wal qabate wantoota itti fayyadamaa turre hin sirreessine keessummaan illee dabalataa jechuudha. Adaamarraa natti dhufe ture. Ani keessummaa sanallee keessummaan sun as jiru ayyaana asitti dabarsaa yerootti hin beeku diingatuma keessummaan sun illee natti dhufee akkasuma gammachuurra turre ayyaana wal qabatee dhugaa ayyaanni faasigaa kuni anis egaa ayyaana faasigaa waggoota hedduudhaaf biyya ormaatti dabarsaa ture. Haa ta'u malee isaa lanaa carraa argadhee maatii koo wajjin abbaa manaa koo wajjin dabarseera galanni waaqayyoof haa ta'u. Baay'ees immoo gammanneera ayyaana faasigaa qofaa osoo hin taane wanni nama gammachiisu guyyaa ayyaana faasigaa sanaa sanbataa guddaa kan obboleessa keenyaa duraan cineensorra kan turte gaafuma sana sa'a shanitti deesse. Akkas egaa isiniin jedha daawwattoota keenyaa kanaan wal qabatee gaabooniin keessan amma lafa galgalaatiin meeshaa waan mana keessa jiru gadi baafattee haala kanaan jechuudha qulqulleessuuf ittiin jira. Egaa baga isiniin gahee baga irraa aftanii baga isiniin gaheellee isiniin jedheera viidiyoo hojjedhee baga irraa aftanii baga waaqayyoon isin gargaaree ayyaana haala gaariidhaan dabarsitanii warroonni biyya keessas warroonni biyya alaas baga gargaaramtanii baga irraa aftanii warroonni biyya alaa immoo egaa bara dhuftu waaqayyoon nagaadhaan biyya keessanitti akka isin galchee ayyaana maatii keessan gidduutti dabarsitan isin haa gargaaru nus abdii qabna isiniif kadhanna. Akkas egaa isiniin jedha kootatiitii na gargaara naqaxalee keessanii dhugaa dubbachuuf yeroo ayyaanaa dhumarra nyaatanii dhuganii dhumarra wanni namatti hafu gaha meeshaadha jechuudha. Meeshaan immoo yeroo ayyaanaa hin baay'ata jechuudha. Meeshaan hin baay'ata. Akkuma argitan dooyyaa isaanii dila kana jechuudha. Isaanii dhaga kanatu ba'ee amma isaanii burcuqqoo hin baasne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf gaanaadha. Wal jalaan qulqulleessee kaasa kan jedhuun dhiise. Egaa hin baay'ata akka malee baay'ata yeroo ayyaanaa hin beektu namnis namatti dhufaa ofiillee meeshaa tokkotti nyaatanii tokko haga dhiqanitti kan biraa fudhachuutu jira waan meeqa. Egaa kan argee nuwa beekaa kan hin beeknes immoo baraa isiniin jedha. Viidiyoo laayikii godha viidiyoo biraatti walitti deebinaa fayyaa nagaa ta'a isiniin jaalladha ulfaadhaa buloota xiyya.